Videoon kuni video challenge mawlidaati. Warri rasuula rabbii jaalatu kan mawlidni si gammachiisu challenge kanatti na waliin makamii lakkoofsa tokko barreessi. Mana kana follow taasisi. Kan ergamaa rabbii jibbitu itti dallantu lakkoofsa lama barreessi. Mana kana follow taasisi dabri addunyaa raasi haa dabarsu. Warra mawlidaan haraami ja'u. Warra guyyaa kana keessa gammaduun haraami ja'uun. Aduwwoota rasuula rabbii warra mawlinni isaan dallansiisu. Warra maqaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dubbatuun isaan cuggarreessuun. Waan jettaniin ni beeytanii? Du'a, aaraan du'a, bokokaan du'a, qillawa jaa du'a. Dallantanis, jibbitanis, si jamarin jaalatinaa isin. Maaliif ni beeytanii? Isin tuga. Rasuula rabbiitu isin dallansiisa waan ta'eefi. Waan jibbansa rasuulatiin onneen teessan isin qollofamteef. Nuti jaalalloonni rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam mawliida isaanii arras, boruus, ganas guyyaa guyyaan kabajuudhaaf jirra inshaallah. Gaafa ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam dhalatan عالمني هوندي نقمت التسجئ إلا الشيطان اللعين شيطان ملئ إبليس أبارما ملئ شيطان جلتا الرجيم خربين رحمة إسات الرافقس إسا ملئ أرانتنس ورّي hordoftoonni shayxaanaa warri dhaloonni rasuulaa isin bohoysu bohoqa xillawa du'a